an seenaa Bashuuti. Jiraattonni godina Iluu Abbaaboor aanaa Hurrummuu giddugalli mana kitaabaa fi yaadannoo Abbaa Gammachiis Yuunivarsiitii Mattuun ijaaramaa jiru waggoota 5 oliif harkifachuu komatan. Yuunivarsiitiin Mattuu ammoo ijaarsa piroojeektii kana saffisaan xumursiisuuf hojjetaa jira jedhe. Baafqaadimo kanneen dabalata qaba. Bulchiinsi aanaa Hurrummuu bajeta aanichaa fi hirmaannaa uummataa birrii miiliyoona 19 siquun giddugala yaadannoo mana kitaaba Abbaa Gammachiisii fi aadaa ijaarsa isaas bara 2012 magaalaa Hurrummuuttis eegalchiisee ture. Haa ta'u malee ijaarsi giddugalichaa humna aanichaa ol ta'uun Yuunivarsiitiin Mattuu waggaa tokko keessatti xumuree hojiirra akka ooluufis Yuunivarsiitii Mattuuf dabarsee akka laatis bulchiinsa aanicharraa odeeffanne. Ijaarsi giddugala mana kitaaba Abbaa Gammachiis magaalaa Hurrummuu keessatti ijaaramaa jiru kun erga jalqabamee waggoota 5 ol lakkoofsitu kan inni jiru. Ijaarsi isaas humna nama muraasaatiin kan inni gaggeeffamaa jiru akkuma argitan kun ammoo jiraattota magaalaa Hurrummuus komachiiseetu jira. Waliin mari'anne nus itti deemne manni kun akka inni lafan dhigee irraa kaasanii hojjetanii xumuranii akka nuuf kennan goonee turre jarrisi hin fudhatanii amma danda'an deemanii in harkifatachu maaliif akka in harkifatu nu galudite waan bakkee kana jijjiiru silaaluu dandeessu jechuudha. Qulqullinni isaas illee baay'ee kan amma kana hawwataa jedhamu miti waan ta'eef kun illee hawaasa aanaa keenyaatiif akkasumas immoo hawaasa godina keenyaatiif jechuudha mufannaa guddaa ta'eera jechuudha. Nama si hojjetaa oolu yoo baay'ate nama 4 yookaan nama 3 guyyuma guyyaadhaan waa sagalee wayin dhageenya malee hojjetamee waan ba'u miti. Yeroo baay'ee qaamni kana laallatu dhufeera. Yeroo baay'ee nus nu waamanii nu mari'achiisaniiru. Hojii raawwachiiftuuni aanaas yeroo baay'een kaasa. Bulchaan aanaa Hurrummuu obbo Minaasee Mokonnin ijaarsa gamoo giddugala mana kitaaba Abbaa Gammachiis sababa Yuunivarsiitiin Mattuu lafarra harkisaa jiruuf ifa miti jedhan. Waardiyyaa manicha eegu tokko kan manicharra jiru immoo nama 3 nama 4 gamoon suni kaapitaalattiin jalqaba kee Faarraa Yuunivarsiitiin ittiin kennee jiruun gaafa laallu meeggaa piroojeektii yookiin piroojeektii guddaan fakkaatu jechuudha. Gamoo namni dhuunfaan ijaarratu iyyuu namatti baay'iseeti kan inni ijaaru xiqqooshee maaliif kan jedhu nus qaamaan gaafanneerra borirraa borin jijjiirama kan jedhu sana qabannee turre jijjiirama fiduu hin dandeenye harkifataadha. Kanaaf inni taanu yuunivarsiitiin qaamni fudhate amma kan natti mul'atu kana bulchaa jirutti qaamni namni yuunivarsiitii irraa fudhate deddeebi'ee guyyaatti piroogresii kana waan ilaalaa jiru natti fakkaata. Komeen hawaasni kaase dhugaadhaa kan jedhan pirezidaantii itti aanaan Yuunivarsiitii Mattuu dhimma bulchiinsaa fi misoomaa gargaara Piroofeesara Joonii Tasfaayee harkifannaan piroojektichaa hanqina humna kontiraaktaraan wal qabataa jedhu. Bakka dhaabbata yookiin kontiraaktarii kan fi animmoo akka yuunivarsiitii bakka argamnetti bakka injiinaroonni keenya argamnetti teenyee waan kana madaalleera ilaalleera. Harkifachuu isaa sana wajjin ol qabeessu maal gooneerra of eeggannoo keenya jira. Of eeggannoo keenya kennee booddee piroogreesiin amma ta'e mul'ate akka barbaadamu hin taane jechuudha. Hojiin isaa kun hojii birrii miiliyoona 60 oliin kan ijaaramaa jirudha piroojektiin kun. Piroojektii guddaadha. Garuu immoo harkifatee jira waggaa tokko keessatti xumuramaa jennee kan nu qabanne dhaabbanni yookiin kontiraakteriin hojii kana fudhateeru garuu tokko humna dhabuu. Carraan piroojektii kana gara fuulduraa maal gaaffii jedhuufis deebii yoo laatan. Yuunivarsiitii maal gochuu qaba waan jedhu keenya gahee keenya fudhannee bajeta barbaachisaa ramadu hordofii barbaachisaa gochuu. Isin immoo dafaatti waan barbaachisu dafaa galchaati meeshaalee isinirraa barbaachisu galchaati hojii keessan xumuraati. Dafaa keessaa baa waan jedhuun qabanneerra. Egaa akka manuu qabannee jiru irratti piroojektiin kun yoo haala majara deemanii kanaan walakkeessa bara kanaa bara 2017 keessatti hin xumuruu jennee yaadna. Haa ta'u malee piroojektichi haala marra jiruun akkamiin walakkaa waggaa bara kanaatti xumuramee tajaajilaaf oolaan gaaffii biraa gargaara Piroofeesara Jooniif dhiyeessineedha. Amma nuu qabannee jiruun iskeejuulii nuu qabnee jiruun yeroo nuu qabnee jiruun walakkeessi 2017 wanti kun xumuramee hojiitti galuu qaba waan jedhu qabanneerra. Nu maal gochuu qabna waan jedhu bajeta duwwaatu ta'e nu hordofu. Hordofnee kaan yoo dhimni kun haala jedhamu hin deemu ta'e sadarkaa itti kan darbinu ta'a jechuudha. OBN's piroojektii maqaa hayyuu Oromoo Onesmoos Nasiibiin ijaaramaa jiru akkaataa jedhameen walakkaa waggaa bara kanaatti xumuramee hojiirra ooluu fi dhiisuu isaas faana bu'uun kan gabaasu ta'a. Dhaggeeffattoota keenya ammoo yaadaan gara godina Arsii lixaa isin geessinaa qonnaan bultoonni oomisha akkamii walitti qabaa jiru kan jedhu iyyafachuuf riippoorteri keenya Abdulaziz Kadir aanaa Dodolaatti argama. Hello Abdulaziz. Nageenyi badhaadha seenaa. Badhaadha akkam isin biraa badhaadha. Afannee kafanna waati maatiin hundi nagaa akkam jirtu warri OBN hin caqaftan hundi keessanuu har'a godina Arsii dhihaa ana Dodolaa titti bakkitti argamnu. Egaa yeroon kun yeroo qonni gannaa galfamu yookaan ammoo sassaabamu qonna gannaatiin akka godina Arsii lixaatitti bara kana lafa hektaara 600 fi 50 ol irratti midhaan faca'e midhaan kunniin kanneen inishiyatiiviidhaan faca'an gara gosa midhaanii 12 jechuudha. Garbuu dabalatee qamadii dabalatee boqqolloo akkasumallee mishingaa fa dabalatee gosa midhaanii hedduu jechuudha. Gama biraatiin ammoo midhaan dur hin jirre yookaan ammoo naannoo kana qofa
qofa dur asitti hin beekamne suufii saliixii akkasumallee loozii fi atarboonsituu fa'aa dabalatee gosa midhaanii adda addaati ka godina kanatti amma oomishamaatiin jiru. Callaa waliigalaatiin akka Arsii lixaatitti kuntaal miiliyoona 100 fi miiliyoona 20 ol galchuudhaaf karoorri jira. Qamadiin ammoo lafa hektaara 100 fi 80 irratti oomishamaa kan jirtu yoo ta'u akka godina Arsii lixaatitti kanaan callaa kuntaala miiliyoona 8.5 ol galchuudhaaf karoorri akka jiru odeeffanneetiin jirra. Waajjira qonnaa godinichaa irraa amma yeroo midhaan galfamu gaheetiin jira waan ta'eef sanuu yeroo as dhiyoo booda roobni muddaatiin ture kanaaf amma qaqqabatatu jira duumessi haa jiraatu malee kana dafanii galchuudhaaf maaltu akka hojjetamaatiin jiru odeeffannoo qaba. Akka aanaa dodolaatitti amma sassabu yookaan ammoo midhaan galchuu jalqabaniitiin jiru kombaayinara qindeessanii maaliif jirtu waan jedhu bulchaa aanaa dodolaa obbo Waliyyii Nabii waliin jira. Dura irratti ulfina guddaa isin qaba obbo Waliyyii. Isinis baay'ee ulfaadha galatoomaa jedha. Hayyee midhaan akka aanaa keessanitti lafa hektaara meeqa irratti midhaan waliigalaa kaa faca'e? Baay'ee galatooma akka aanaa keenyaatitti midhaan hektaara 76,000 irratti akka waliigalaatti kan qotame yoo ta'u kana keessa kilaasteraaf kan faca'u qamadiidhaaf garbuudha. Qamadiin gara kilaasteraan kan faca'e gara hektaara 2,400ti. Isa kana hamma danda'ameen yeroo ammaatitti galchuudhaaf roobni illee qaqqabateera rabbiin galanne haa ga'u haala kanaan kan eegalle ta'uu isaati. Oomisha sassaabuu keessatti qonnaan bulaan keenya bara kana oomisha guddaadha kan eegaa jirru. Kunuunsa isaa haala gaariidhaan kan taasisaa ture. Kana kunuunsa isaa taasisaa tureen galchiinsaa irratti qonnaan bulaan kan yeroo ammaatitti xiyyeeffannaa guddaadhaan nu gaafataa jiru. Kompaayinara walitti qabuudhaaf kan jiru. Kompaayinarri kun kallattii garaagaraatiin dallaalli jidduu seenee uummanni keenya akka saamamuu hin dandeenye koree sadarkaa aanaatitti itti aanaa bulchaadhaaf hoogganamu haalli ittiin dhaabnee fi sadarkaa gandaattis koree itti aanaa bulchaadhaaf hoogganamu bulchiinsaaf nageenyii fi hojjettoonni misooma qonnaa koree kana keessa kan jiran gatii murteessinee haala ittiin seenamee fi gatii kana ammoo itti haame haga manaatitti kan fidu qarshii 200 kan murteessine isa kanaan qonnaan bulaa akka saamamuu hin dandeenye yeroo ammaatitti ganda hunda irratti iyyuu koree dhaabne haala kanaan bakka haamaan gaheetti kan hamamaa jiran ta'uu isaati kan ilaalle. Ayyee ulfina argadha. Gama ibaatiin ammoo yeroo midhaan gahu kana namni hin qusatu akkuma jiruun ooyiruu irratti fa'aa warra gurguruu jira. Baasee fa'aa gatii rakkashaan yookaan ammoo gatii qaalii mi'aa hin taane gadi baasee gurguruu jira. Kana hambisuudhaaf hubannoo hawaasaa uumuu irratti wantoonni hojjetamaa jiran jirudha. Baay'ee gaariidha. Isa kana akka aanaa keenyaatti duraanumaanu marii qonnaan bulaa keenya wajjin taasisaa turre dhimma qusannaa irra hojjetaa turre. Qonnaan bulaan keenya hundinuu karoora qaba. Karoora kana keessa oomisha hagam argadhaa hagam qusadhaa kan jedhu haalli ittiin karoorfatee jira. Kana keessatti inni guddaan aanaa keenya keessa qonna kanaas ta'ee jira. Qonna tiraakteriin qotaa, kompaayinarii haamaa, kompaayinarii haama immoo jiruu isaa baay'ee isaa hin fooyyessine kan jiru baay'inaan kabaran akka mootummaatti karoora qabannee kan itti hojjetaa jirru. Kana gochuudhaaf parsentii 35 mootummaan naannoo Oromiyaa pirezidaantii keenya yeroo garaagaraatti dubbatu kan bara kana ganda hundattuu qonnaan bulaa hundatti iyyuu hojjechiifne qusannoodhaaf kan itti deemaa jirru. Kana yoo jennu ganda hunda keessatti horiidha adda bahuu qaba. Mana qorqoorroo ijaarachuu qaba kan jennu qabannee karoora isaa keessatti illee hammachiifne namni akka aanaa keenyaatitti akkasitti maasaa irratti illee maal irratti kan gurguru hin jiru. Yeroo ammaatitti haala ijaarsa isaatiin gurmaa'insa gadi buufne hojiin guddaa hojjenna jenna jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaa jijjiiru. Jiruuf jireenya qonnaan bulaa keenyaa kan jijjiiru yeroon amma yeroo qonnaan bulaa haamatu kana jalatti gallee karoora isaa waan karoorfatee fi maatii isaa mariisisuudhaan akka waa qusachuu danda'u akka mana qorqoorroo ijaarachuu danda'u jiruu fi akka fooyyeffachuu danda'u bal'inaan kan jira hojjetaa jiru ta'uu isaa karaa kanaan qabannee haama wajjin hubannoo kan gadi buufne ta'uu isaa. Dallaala amma walitti hidhamiinsa gabaatiin wal qabatee dallaala keessaa baasuu irratti namoonni dhokatanii fa'aa seenan jiru qonnaan bulaa fakkeessanii fa'aa warri akkasitti waan kana keessa seenanii hojjetan jiru kana irratti wanti hojjetamaa jira laata. Baay'ee gaariidha. Isa kanallee yeroo ammaatitti iyyuu nuti koree gaafa sadarkaa gandaatitti dhaabnu iyyiin eegalamee jira. Warri qara kallattii garaagaraatiin qonnaan bulaa fi kompaayinarii jidduu seenee abbaa torban nu nyaatanii uummanni kaasaa ture. Kun akka uumamne bakka hundattiyyuu gareedhaan zooniidhaan gandaan koree uumamee jira. Dallaaluu akka kana kan seennu ta'udha. Kana qofa osoo hin taane midhaan gaafa haamatan dallaaluu akka kana galee gatii gadi buusee akka oomisha qonnaan bulaa keenya harkatti busheessuu hin dandeenye sadarkaa aanaatitti akkasumas godinaan iddoo garaagaraatiin walii hidhamne gabaa uummata keenyaatiif kan barbaannu ta'uu isaati kan laata.
Ayya nama godina kanatti keessattuu aanaa kanatti midhaan akkuma irra caalmaa isaati jechuu dandeenya gara baddaa yoo ta'e nalatti akkuma jiruun kombaayinaaraan kan inni haamamu yeroo meeqa keessatti umuruuf yaada qaba. Okay. Amma gandoota almost ganda 5 keessatti haamaa eegalee jira. Gandoota 23 qabnu keessatti almost haga ji'a tokkotti hin deemama. Ji'a tokko keessa haamaa aanaa kana keessa hin dhumata. Amma garuu jalqabbii keenyarra jirra. Jalqabbii keenyarra tokkoffaa qonnaan bulaa akka miidhan. Dallaan akka walakkaa isaanii seen akka gadi buusuu hin dandeenye qusannaa akka qusachuu danda'u kan hundaa walitti qindeessinee kan hojjetaa jiru ta'uu isaa. Ulfinna dafina. Baay'ee galatooma ulfaadhaa isinillee. Hello. Abduu. Hello. Waan hafee jira? Baay'ee wanni hafeen jiru wanni an arga keessaa midhaan kilaasteraan ka faca'an bakka baay'eetti godina kanatti keessumaayyuu aanaa Dodolaa kanatti midhaan kilaasteraan faca'ee kilaasteraan ga'e kilaasteraan kunuunfame kilaasteraan akka haamamu odeeffadheef hin jiru. Hayyee Abduu atis obbo Aliyyiinis hojii akka aanaatti hojjetamu oomisha walitti qabu kana wajji wal qabatee hojii hojjetamaa jiru bal'inaan dhaggeeffattoota keenya biraan geessanittu maqaa dhaggeeffattoota OBN'n ulfaadhaa guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Ulfinna argata galatooma. Gara oduutti aanutti hin darba. Jiraattonni godina Wallaggaa lixaa aanaa Ganjii daandiin manca'uu isaatiin rakkoo hawaas dinagdee amaaf saaxilamaa jirraa jedhan. Waajjirri suphaa daandii damee godina Wallaggaa lixaa rakkoo kana furuuf hojjechaa jiraachuu himeera. Xilawuun Dirribaa dabalata qaba. Jiraattonni godina Wallagga lixaa aanaa Ganjii daandii guddichi Gimbii Gambeela hoomaa Ganjii wal quunnamsiisu bona awwaaraan gannammoo roobaan ciccitee dhoqqaa'uun rakkoo hawaas dinagdee amaaf nu saaxilaa jira jedhan. Karaan ba'ee harkuma namaa kan soqame fakkaata malee harka ogeessi soqee baasee ba'ee fakkaatu garuu isumaan mutaa jira jiru. Haa ta'uyyuu malee har'a utuu dadhabaan keenya mana hospitaalaa ukaa riiferii godhaniiti waan ittiin deemuu qabu waan ittiin ga'uu qabu dubartoonni keenya warri dadhabbii qabanii adanaa riiferii godhanii waan ittiin deeman hin qaban. Sabii yubdoo guddisoo ayira wal quunnamsiisee jira garuu wal arguudhaa fi yeroodhaanii wal qaqqabuuf hin dandeenye maaliif rakkoo daandii qabna. Qonnaan bulaan isaas immoo karaatti gabaatti baafatu hin qabu rakkina guddaa jira mootummaan kanaan dura ispaaltii isiniin baasanuu jedhanii waadaa nuu galee ture haa ta'uyyuu malee hamma irraatti hin yaadame malee hin haasa'ame malee wanti nuu godhame hin jiru. Kan Finfinnee irraa galuu galtee biyya kana sadarkaa guddaatti kan amma bunni biyya alaatti ergamullee bunni nuu bahuu dhabuudhaanii kan gabaa barbaachisu gabaa qaqqabuu dadhabuudhaanii ammallee jala darbaa. Bulchaa aanaa Ganjii obbo Fiqaaduu Asaffaa rakkoo tajaajila daandii irratti mul'ate hiikuuf qaama sadarkaan jiru waliin haasaa taasisanis hanga ammaatti furmaanni waaraan waan hin argamneef ammas fala barbaadaa jiraachuu dubbatan. Qaama dhimmi ilaallatu warra godinaa wajjin dubbanneerra warra biiroo wajjin dubbanneerra amma irraatti garuu rakkoon kun bu'uuraan hin furamin jira jechuudha. Badhaadhina kana fiduu keessatti bu'uuraaleen misoomaa isa ijoodha jechuudha. Kanaaf daandii kanatti xiyyeeffannoon nuu kenname biiroon daandii Oromiyaa biiroon supha daandii Oromiyaa xiyyeeffannootti kennee akka daandiin kun nuuf. Hojii geggeessaa suphaa daandii damee godina Wallagga lixaa obbo Sanyii Ashabbir hojii suphaa daandii waggaa waggaan hojjetaniin bara darbe daandiin kiiloomeetira 400 ol kan suphame ta'uu himanii daandiin tajaajila hawaasaaf hojjetame bakkeewwan garaa garaatti diizaayiniin hoogganamuu dhabuun waggaa waggaan ciccitee komii hawaasaa ta'aa kan jiru ta'uu dubbatu. Cirrachi tokkoyyuu naannoo Gambeelaan jiru. Cirrachi filatamaan lafa sanaaf ta'us hin jiru. Lafti sun biyyeen isaas baay'ee biyyee dadhabaadha. Diizaayiniin isaa rakkoo qaba. Toopogiraafiitti baay'ata. Garuu immoo rakkoon sun iddoo baay'eetti mini yoo xiqqaate parsantii 80 isaa olii rakkoon sun furameera. Iddoo tokkottidha rakkoon isaan olaanaan ta'ee jiru. Ganna rakkoo sana furuuf yaallus roobii waan nu rakkiseef ammayyuu bokkaan roobaa jira. Nuyi naannooma sana jirra yaalaa jirra. Gurmaa'insi caasaa gandaa hojiirra oolee rakkoo hawaasa dinagdee nuuf furuu eegaleeraa jedhan jiraattonni aanaa maannaa ganda haroo. Abdii Rabbumaa guutuu gabaasa kanaa qindeesseera. Abbaa Raayyaa Abbaa Boshaniif obbo Awwal Abbaa Garoo jiraattota godina Jimmaa maannaa ganda harootti dhimma baachuuf waajjira ganda isaaniitti osoo tajaajilamaa jiranii haalli mootummaan caasaa gandaatti diriirse isin fayyadaa jira jenneetu gaafanne. Agumee lama as himannus hojiirra nu oolaa haasofnus haasaa kan keenya hojiirra oolaa hadha jara kana eddee ke'an nu dhabaa jirra maaliin edaa hin jiraa mootummaan edaa hin jiraa caasni aanaatti gadi bu'ee. Anadha gandatti gadi bu'ee gandaammoo mana nu dhufee manni keenya fuulduree mana keenyaallee haraan fuulduree mana keenyaallee maal ta'e dallaa leemmaaniin ijaarranne kan cararii hin qabne kan ija keenya balleessuu hin dandeenye leemmaaniin ijaarranne wal fakkaanne haala yuunifoormii ta'e inni sooressis inni iyyeessinis ijaarratee bareeffachuudha qulqullinni mana keenya qulqullinni fuuldura keenya hammana jedhee isinitti himuu hin danda'u jechuudha. Gadaa fayyaatiinis gadaa immoo mana murtii aadaatiinis waa danuu
lakkaa'ameetu mannum eeguma jarri dhufan kana asii danuudha wanti nu haara galfanne jennu innaa ilaallu gara fuulduraattis nu faayidaadha jennee kan jennu isa eegasii iddoo biraatti kajeellu argannees maal inni bulchiisa hojjetee nama hojjechiisu bulchiisa gaarii isa jedhan amma ija keenya argine irra geenye qaqqabnees. Bulchaan ganda haroo obbo Sabsab Abbaaboor hawaasa waliin marii gaggeessuun rakkoo jiran daddabaasuun irratti hojjechaa jiraachuu ibsan. Uummatatti gad buunee uummataa wajjiniin maal hojjechuu qabna maal waliin hojjechuu qabna akka ciminaatti wanti ture maalni akka hanqinaatti wanti ture maalni maal gochuu qabna waan jennu uummataa wajjiniin marii gaggeessaa turre tarii sumarraa kanarraa kaanee rakkoota gurguddoo naannoo kaasanii jiran maalni waan jedhamu san hawaasa wajjin ilaalaa turre kenna tajaajilaatii wajjinis wal qabatee daandii keessoo qulleeffachuu wajjinis wal qabatee amma namni isa kana rakkoo bal'aa akkaataa inni dakatti kaasaa turee fi dhimmoota kana achi ol deebinee qaboo qabanneen akka rakkoo bulchiinsa gaariitti wantoota gurguddoo kan ta'an wanta 18 adda baafannee isa kana immoo irraa maal deebisuudhaaf adeemaa jirra waan jedhamu kana uummataa wajjin teenyee maal jechaa turre. Bulchaan aanaa maannaa obbo Samraddiin Ahmed hawaasni ji'oota lamaan caasaan gandaa hundaa'e keessatti gaaffii hawaasummaaf dinagdeen isaa furamaa jira jedhan. Gandoota baadiyyaa 24 qabnuu fi gandoota magaalaa lama irratti caasaan haaraan kun karaa qajeelfama isaa eegeen gurmeessineeti kan jirru. Gurmaa'insi kun immoo kallattiidhuma taa'een ganda hunda irratti caasaa guutuu ta'e diriirsineeti kan jirru jechuudha. Kenna tajaajilaatiin wal qabatee uummanni kan keenya sadarkaa gandaatti kana dura boohaa ture amma imimmaan isaa haquun danda'amee jira jechuudha. Gurmaa'insa haaraa jiru kana. Bulchaan godina Jimmaa obbo Tijaanii Naasir caasaan gandaa hundaa'e rakkoo kenna tajaajilaa furaa jiraachuu ibsu. Qonna ogummaan akka hoogganamuuf barnoon fayyaan waliigala isaa caasaa gandaa nama 7 jechaadha. Aanaarraa namoota hayyoota ta'an sadarkaa gandaatti gadi buufamaniiru. Kana jechuun tokkoffaan gaafiin uummataa maa inni seeru karooraan deebisa waan ta'eef rakkoon kenna tajaajila hamaa jira rakkoo haqaa jira sana deebisuudhaaf namoonni baratee murteessaa jechaadha.